Tole, maqaan koo Gammachiisoo Hundeemuun jedhama. Barsiisaa Sinemaatoogiraafii dhaabbataa Harman Aart Inistituutiiti. Akka ogummaatti ogummaan kun yeroo ammaa addunyaawaa ta'ee namoota baay'ee fayyadaa kan jirudha. Baratamaa miti dargaggoota keenya baay'ee isaanii biratti. Garuu bu'a qabeessummaan isaa hawaasa caalaa ofiif namni ergi fayyadamee gara hawaasaatti dhaqanii darbu. Bizineesii mataa ofii ittiin uummachuudhaaf illee carraa bal'aa qaba. Dhaabbanni keenya turtii ji'a 2, ji'a 4, ji'a 8 gidduutti ogummaa gahaaf boonsaa ta'e kennedha kan inni baasu. Dargaggoota keenyaaf wanti hin jedhu yoo jiraate of jijjiiranii biyya jijjiiruudhaaf gara addunyaa kanaatti osoo dhufanii carraa kanatti fayyadaman jechuun jaalladha. Maqaan koo Burukbeenyaa Dheeressaan jedhama. Maaliif inni barachuu barbaade sitti fakkaate? Sagantaa baay'ee bareedaa tokkoon jalqabuu barbaade YouTube irratti. Sagantaan sun sagantaa dinagdee keenyaa jedhudha. Sagantaa dinagdee Oromoo yoo argite poolitikaa Oromoo baay'ee irratti hojjetameera. Waan baay'een irratti hojjetameera kallattii biraadhaan. Dinagdee Oromoo irratti garuu sagantaa addaa yeroo TV garaagaraa irrattis ta'ee sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti illee hin argattu. So namoota gurguddaa waraabeen kaameeraadhaan waraabee istuudiyoo maal godhee eegamtu ta'e booddee ediitingii nama naa godhuu rakkate. Namoota gurguddoo biyya kana keessa jiran waraabee kaa'eera. Garuu nama naa ediit naa godhuu dhabe. Ofii kooti ediit godhachuu hin danda'u. Maaliif hojii guddaa waan hin qabu, hojii bal'aa waan hin qabu. Ediit godhachuu hin danda'u. Ijoolleen jiru ediit naa gochuuf tokkoffaa qarshii guddaa na gaafatu. Lammata immoo ofii isaanis biziidha. Kanaaf rakkoo kana furuu kan danda'u yoon baradhee kan inni rakkadhu kana furachuun hin danda'a jedhanii ofii kootiin murteeffadha. Zan viidiyoon waraabe kaa'een ofii kootiin mana barumsaa dhufee galee jechuudha. So kanaafan dhufee jalqabee amma kana booddee kan inni rakkadhu kaameraamaaniin tokko naa waraaba. Isa waraabee deebisee naa laata. An sa'aatiin barbaadetti galgala mana kootti galee ogummaa kana qaba waan ta'eef tu nama isa rakkisin tu maallaqa boqoo san baasin ofii kootiin mana koo taa'ee ediit godhata jechuudha. Ediitingiin afaan keenyaan suur-sagalee jenna. Bu'aan isaa waan tokko walitti bocanii bifa sansaka isaa eeggateen hawaasa biraan gahuuf miidiyaa addunyaadhaaf dhiyeessuudhaaf baay'ee kan nu fayyadudha. Fakkeenyaaf waraabbii tokko waraabnee sooshaal miidiyaa keenya irratti fuula feesbuukii, yuutuubii, miidiyaa wanta barbaade kamiyyuu ta'e dhiyeessuudhaaf wantoonni duudhaaf safuu hawaasa cabsan waraabbii sana keessa jiraachuudhaan ni malu. Kanneen sana keessaa hanqisnee sansaka isaa bifa eeggateen bifa duudhaaf safuu hawaasa keenyaa hin cabsineen kan nuti ittiin fayyadamnee addunyaadhaaf sooshaal miidiyaa hundumaaf dhiyeessuun barbaachisummaan isaa yookaan bu'aan isaa inni guddaan kana. Jaarraawwan darban otoo jenereeshinii ammaan dhufuutu wanti kun hin bal'atin jaarraawwan darban keessa hanqinoonni tokko tokko turaniiru. Ergi kanatti dhufnee garuu hanqinoonni baay'een isaanii furamanii gara sooshaal miidiyaatti dhufneera jechuudha. YouTube keessa faranjoonni hin barsiisu miti. YouTube keessa galee ilaalee barachuufis rakkisa baay'ee. Biyyaansi hintii isaa namni si ilaalchu jiraachuu qabu. Hintii editingii, hintii sinemaatoogiraafii namni si kennu jiraachuu tura jiraatu. Sana booddee yeroo ofii keetii fedhii qabda yoo ta'e maaliif akkan baradhu sitti meerama. Ana ofii kootii irratti hojjechuudha baay'ee. Sababa quubsaan qabaa jechuudha. Siigaleera miti viidiyoo meeqatu waraabamee lafa taa'ee jira. So yeroo dheeraa natti fudhadhee yaadaan ture yeroo dhugaa dubbachuuf akkuma argitu Harmony Art Instituutiin yeroo ji'a 2 caalle gidduutti barsiisanii na fichiisanii jiru. Olkoos amma akka agartu ofii kootii ni diid baradhee waan hundumaa ofii kootii sagalee isaa waan hundumaa ediit baradheera. Kana booddee hojiitti galuu duwwaan naaf. Namni tokko ediitingii barachuudhaaf wantoonni isa barbaachisu inni jalqabaa fedhii qabaachuudha. Kaayyoof mul'ata qabaachuudha. Ediitingii barachuudhaaf yaada yookaan fedha hiriyaa tokko eeganii deemuu osoo hin taane mul'ata qabda ta'ennaan barachuudhaaf wanti si danqisu tokko iyyuu hin jiru. Sadarkaa barnootaa guddaa xiqqaa osoo hin jedhin ogummaadha kun.
Fakkeenyaaf namni tokko yuunivarsiitii galuudhaaf dirqama kutaa gadiidhaa kaasee haga 12 erga ga'ee intaraansii madaalamee qabxiin saalamee gara yuunivarsiitii deema yookaan sadarkaa barnoota olaanoo gala. Gara kana dhufee ogummaa kana barachuudhaaf tokko fedhii namichaa baay'ee murteessaadha. Inni lammataa waan sana hubachuudhaaf amantaan hubannaa isaatii gahaa ta'udha. Nama laalee osoo hin taane yeroo baay'ee nama keenya yookaan hawaasa keenya kan miidhu hiriyaa laalee deemudha. Hiriyaan barateef barata, hiriyaan deemeef deema taanaan kufaadha. Garuu mul'ata qabaatennaan wanti isa daangessu tokkoyyuu hin jiru. Barattoonni baay'een osoo sadarkaa yuunivarsiitii irra hin ga'iin carraa biizineesii guddaa ittiin uummatanii kan jiraachaa jiran danuudha. Yuunivarsiitii galanii as dhufuudhaaf yookaan immoo sadarkaa guddaa irra ga'een dirqama cidha wanti jedhu hin jiru. Ulaagaa barnootaa hin daangessuun tokko fedha qabaachuu. Fedha alatti immoo namni tokko galma qaba. Galma ga'u qaba. Galma ga'u qabaannaan wanti isa daangessu tokkoyyuu hin jiru. Karaa kana dhaabbanni keenya waan daangessee ittisee jiru hin qabu. Balballi isaa nama hundumaaf banaa jechuu barbaade. Dargaggoota keenyaaf wanta naamu dhugaa dubbachuuf anamma fakkeenyaaf anamma hojiin koo kan biraa wajjin baay'ee biizii na godhu baay'een qabu. Garuu sadarkaa bareechanii qulqulleessanii viidiyoo editingii hojjechuu kan danda'anii dargaggoonni baratanii lafa taa'anitu jiraatanii sa'aatii kana namni tokko lafa hin taa'u. Namni lafa taa'u. Yuutuubaroonni hedduun, tiiktookoroonni hedduun, miidiyaan hedduun siinimaatoogiraafii kana, viidiyoo editaroota kana, footooshooppii warra hojjechuu danda'an kana baay'ee barbaadu. Garuu dargaggoonni keenya kana waan hubatan natti hin fakkaatu. Ibn sagantaa kanarratti qophii tokko hojjechuu nan barbaadamu. Yuutuubii irratti sagantaa tokko hojjechuu nan barbaada. Nuni kan ilaallu kallattii biraarratti fakkeenya barumsa gurguddaa yoo dooktarii taate yoo injiinara taate duwwaa waan hojii argachuutti fakkaata. But nowadays kallattii hojiin gaariin yeroo gabaabaa keessatti barattee maallaqa keessatti argachuu dandeessu, ofii keessatti of gochuu dandeessu. Kallattiin kun kallattii baay'ee bareedaadha. Garuu kun hin hubatamne ijoollee keenya yookaan hin hubatamne maaliif? Darbee amma fakkeenyaaf amma yeroon kun amma gannatti deemaa jira. Barataa baay'een elementary irraa, high school irraa, university irraa fixee ganna kana yookiin hojii barbaadaa yookiin taa'ee ganna kana dabarsaa jira. Turtii ji'a lamaa ji'a sadii kana gidduutti dhufee waan baay'ee baratee deemuu danda'a. Anaa garuu parallee digirii tokkos qabaadhu, PhDs qabaadhu, waaree batiis. Ogummaa dabalataa ta'ee si gargaaruu danda'a. Fakkeenyaaf akka kolaalaan amma hojii kan biraa dhuunfaa koo hojii baay'een qaba. Garuu editingii akkuma itti jette ijoollee dargaggoonni sirriitti hojjechuu danda'an waan hin jirreef maaliif har'a akka dhaafan dhufee bara. Ituun ijoollee humna kootiin kaffalee hojjechiifachuu danda'u yoo jiraate garuu adda nan taa'u. Amma carraa nama tokkoon cufee jira jechuudha. Ituun barattoota baratan argadhe garuu kanan hojjechiifadha. Hin jiru san jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuuf kolleejjii kana Harmony Art Institute kana abbaa qabeenyaa yookiin hundeessaa dhaabbata kana eebbaa kan hundeessaayyuu baay'een galateeffachuu barbaada. Reedii ana nama miidiyaa haasaa miidiyaaf ta'u haasa'u utuu hin ta'in dhugaatti rakkina koo irraan fudhadhe nama. Nama kana booddee eenyuun hin kadhadhu kaameraa kootiin kaameraa maaliin tokko naa waraaba viidiyoo naa kennaa mana kootti eegan hojii fixee booddee ijoolleen koo erga rafanii booddee kilaasii koo galee idiit godhadhee fixachuu nan danda'a jechuudha. Carraawwan hojiin kun uumuudhaaf qabu inni jalqabaaf irraa ka'a. Namni ogummaa kana qabu ofii isaatii of jijjiiruu hin danda'a. Fakkeenyaaf dargaggoonni keenya baay'een isaanii tiiktookiin fayyadamu, yuutuubiin fayyadamu, wantoota sooshaal miidiyaa ta'an baay'ee isaanii fayyadamu. Tokko ediitiin kana keessatti wanti nuyi hojjennu wantoota baay'ee jira. Wantoota muraasa yoo si kaasuudhaan yaale kallarii yookaan halluu kan jennu as keessatti wanti itti dabalamu jira. Akkuma silasiin jechuudhaaf yaale wantoonni hin barbaachisne bifa katiidhaan yeroo itti keessaa ba'u jira. Inni kan biraan bifa miidhagaaf hawwataa ta'een yeroo nuti itti walitti suphinee yookaan walitti ijaarree addunyaaf dhiyeessuun ofii keenya irraa ka'a. Carraanni baay'ee dargaggoota keenyaaf uumu tokkoof tokko yoo jiraatu tokko dhaabbata dhuunfaa ofii isaanii banatanii ittiin hojjechuu. Carraa hojii bal'aa immoo yeroo ammaa kana miidiyaaleen hawaasaa hedduun kan Oromoos ta'e kan biraa danuun bal'achaa jira. Isaan kun kan isaan barbaadan ogummaa suur sagalee kan qaban danuu isaanii hin fedhu. Kanaaf carraan hojii karaa kanaa yeroo ammaa kana bal'aa ta'ee jira. As ta'anii biyyoota bakkee biyyoota keessatti hojjechuudhaaf dargaggoota keenyaaf keessumaa carraa olaanaa qaba. Biyya kana keessatti hojiin hin jiru jedhama.
jedhama miti naan jedhe dhuguma hojiin hin jiru jedhe. Hubadhu laale anatu gaaffii gochaa jira. Keessummaa kana waamiin miidiyaa korratti yookiin yuutuubii korratti af gaaffii gochaaf hin jiru. Hin jiru hojii hin jiru jedhama. An nama biraa miti sumarraan jalqabaa naan jedhe. Hammam akka inni itti sagantaa tokko irratti sammuu koo naanna jijjiiru tokkoon sitti himuu danda'a. Okay. Maa inni innaan konkolaataa qabdaa'ee naan jedhe qabaan jedhe. Sa'aatii hojii booddee garan dhaqxannaan mana koon galaan jedhe. Dogoggora guddaadha kun naan jedhe. Akkam sa'aatii hojii booddee dhaqi hospitaala fuuldura dhaabatu. Beessuu meeqatu makiinaa dhabdee rakkachaa jirti geessii naan jedhe. Shaggar guutummaa Finfinnee kana naaliin hin dhufanii raayidoonni baay'een. Ishiin jedhani maaliifi nu baqatu saba keenya hin baqatu waan ta'eef hin dhufanii halkan. Sa'aatii 12 booddee birrii hamma mituu qabaatee raayidiidhaan dhuftee shaggariin hin galtu. Ijoollee naannoo kana galan irraa argatu jechuudha. So maaliif kana hojjechuu nan jedhe. Dogoggora kootiin jedhan isaaf gaaffii gochaa jiru kun dogoggora kootiin jedhan. Kanaaf hojiin hin jiru hin jedhama. Carraan hojii hin jiru hin jedhama. Namni baay'een attitude yookiin akkaataa yaadumsa sammuu keenyaatu baay'ee nu jalaa gadi buuteef malee hojiin baay'een bal'aan jiraachuu danda'a. Carraaqqii irratti garuu akka sabaatti hojii guddaa nu gaafata. Barattoonni as dhufanii barachaa jiran dhugaa dubbachuudhaaf baay'een isaanii barattoota qaxalee jechuun fedha waan sanaa warra qabanii nama ilaalanii dhufan osoo hin taane mul'ata mataa isaanii warra qaban ittiin milkaa'uudhaaf warra gara lafaa kanaa dhufanidha. Hagammaatti na cinattis ta'e bitaan mirga kootti warra jiran kana yoo gaafattis yoo ilaaltes dhugaa dubbachuudhaaf ogummaa gaaf guddaa argachaa jiru. Asii ba'anii carraa hojii bal'aa akka isaan argatan illee abdii guddaan irraa qabu. Maaliif hojiima isaan irraa ilaalee waan hin galle gaafachuudhaan waan gaaffite ta'e nu gaafachuudhaan nus bifa isaanii galuun ibsuudhaan gara ogummaa isa gaariitti isaan guddisaa jira. Sabni tokko yeroo hundumaa waan sadii cabaataa ta'uu qabu. Dinagdee isaatiin, aangoodhaan, militarii foorsiidhaan. Kun sadan iddoo tokkotti akka gemmii distii baattu yookiin akka gemmii jabanaa baattu tokko yoo galaa gadi bu'ee karaa gemmii sun jalaa gadi bu'ee fakkeenyaaf bunuma mucaa baadiyyaatti beektadhee yaada. Gemmii sadi jira. Gemmii sadi irra jabanaan dhaqees. Gemmiin tokko yoo gadaa jalaa gadi baabbataa ta'e buna baay'ee mi'aawu buna dhadhaatti qabu irra keessatti naqxee kaate gemmiin xiqqoon sun yoo jalaa gadi jette bunni dhadhaa baatee bareedaatti danfe sun hin galle gadi nama. Kanaaf dinagdeen gemmii tokkodha. Poolitikaan gemmii tokkodha. Militarii foorsiin gemmii tokkodha. Lama keessaa sadii keessaa tokko yoo dhabde karaa sana ni dhabde. Sadan sayyoo wal faana guddachuu qabu. Kanaaf ijoolleen dandeettii poolitikaa qabanii poolitika irraa hiriiran. Ijoolleen dandeettii militarii foorsii qabanii militarii foorsii irraa hiriiran. Ijoolleen dandeettii waa kalaquu qaban dinagdee irratti hojjechuu danda'an garuu dinagdee irratti hojjetan. Kana jechuun barbaada. Indaastiriin Oromoo gara guddachuurra gara dagaaguurra gahaa jira. Bal'achaa jira. Dur rakkina sinemaatoogiraafii yookaan immoo dhiibbaa karaa kanaa jiruun indaastiriin Oromoo bal'inaan hin mul'anne. Amma garuu galata rabbii yookaan galata uumaa indaastiriin Oromoo gara guddachuurra jira. Isaan kunis barattoonni asii ba'aa jiranis karaa dhaabbata keenyaas ta'ee dhiibbaan gaariin tokko indaastirii fiilmii Oromoo irratti hin gaggeeffamas gaggeeffamaa jiras.